har'a waa'ee maaliitu walii wajjin ilaallaa jireenya namaa keessatti guddaa haa ta'u xinnaa haa ta'u beekaa haa ta'u wallaalaa haa ta'u jireenya ilmaan namaa keessatti warra waa'ee Waaqayyoon beekanii kiristaanota warra ta'an keessatti wanta nama rakkisu tokkotu jira. Innis immoo maanni kiristaanuma ta'e namni Waaqayyumaan utuu waaqessu namni bifa adda addaan arga. Isa keessatti of ilaallaa. Gosa kiristaanotaa sadiitti hin barbaadu. Kiristaanonni abbootii amantii jedhamanii beekaman maqaa guddaa qaban. Beekumsa guddaa qaban, barumsa guddaa qaban, maqaa amantii isaaniitiin yuunivarsiitii fa'aa kolleejjii fa'aa warri qaban bara si'anaa keessa yeroo isaanii karaa Waaqayyoo irraa kaatan hin argamu. Inni kunis maayinni kiristaanonni tokko tokko very corrupted kan ta'antu jira. Afaan guuteen dubbadha corrupted. Politicians warra politikaa beekamni kan corrupted ta'u. Kiristaanota corrupted ta'in an argamu. Isin agartu kiristaanota corrupted ta'in. Inni maanni maqaa Waaqayyoo hin waamu, waa'ee Waaqayyoo hin dubbatu, waa'ee Waaqayyoo hin barsiisu, waa'ee Waaqayyoo gaafa ka'u isa fuudhanii of fuuldura qabu dugda duuba isaaniitiin wanti isaan hojjetan waan biraa. Yeroo isaan nama jal'aa duukaa fiigan agartu. Yeroo isaan nama jal'aa fuudhanii samaa'itti ol kaasan agartu. Yeroo bifni kiristaanaa amalli kiristaanaa namaa dhiisuudha. Namaa dhiisuu jechuun immoo namni tokko seenaa isaa utuu hin taane history isaa darbee utuu hin taane gara fuulduraatti namni jireenya akkamii akka inni taasisanii fi darbu jechuudha. Isa kana dhiisanii garuu yeroo namoonni hojii badiisaa hojjetan, yeroo isaan jibba facaasan, yeroo isaan namaaf nama walitti naqan, yeroo isaan nama sanyiidhaan qoodan, yeroo isaan nama bifaan qoodan, yeroo isaan nama kalarii gogaa namaatiin qoodan, origination namaatiin qoodan, amantii namaatiin qoodanii maqaa Waaqayyoo immoo dha'anii baay'ee nama qaanessa. Jarri kun maal jedhamu? Corrupted Christians jedhamu. They are really corrupted. Inni lammataa immoo kiristaanota warra selfish ta'antu jira. Selfish Christian jechuun maal jechuudha? Yeroo hundumaa 24 hours. Yeroo hundumaa ganamaa galgala. Argatanis dhabanis waa'ee nuti. Waa'ee isaaniiti. Yeroo hundumaa waa'ee isaaniiti. Yeroo nama kana keessa galti isin argisiisu isin iyyuu baay'ee isin ba'a. Namoonni tokko immoo amma gosa lama sitti gosa sadaffaa sanitti beekara lama goote dhaqa. Namoonni tokko immoo parpasiin jireenya isaanii maal akka ta'e hin beekan. Waaqayyoon hin jaallatu. Waaqayyoon hin waaqessu. Maqaa Waaqayyoo hin waammatu. Waaqayyoon hin dhaga'u. Waaqayyoon isin dhageessifatu. Kadhannaan itti hir'atu. Lallabi itti hir'atu. Faarfannaan itti hir'atu. Garuu parpasii isaan biyya lafaarra jiraatan maal akka ta'e hin beekan. Kanarraan kan ka'e hubannaan itti hir'achuudhaan kan ka'e ogummaa dhabuudhaan kan ka'e akkaataa itti Waaqayyoo wajjin jiraatan iyyuu hin beekan. Garuu maaloo kiristiyaan. Garuu maaloo waa'ee Waaqayyoo beeku. Garuu maaloo waa'ee Waaqayyoo hin dubbatu. Kanarraan kan ka'e gosni kiristaanotaa kaataagorii sadii lafa kaa'e kana keessatti yonna of ilaaltan eessa jirtu laata? Inni dhugaan isaa namaa gallaan, waa'een Waaqayyoo namaa gallaan, parpasiin itti biyya lafaarra jiraatan namaa gallaan, Waaqayyoo wajjin hariiroo cimsanii jiraachuun baay'ee salphaadha. Seenaa tokko si yaadachiisa. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 irratti. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 irratti lakkoobsa 15-17 gidduutti waa tokko si yaadachiisa. Isin garuu gaafa warri qabsiisa qabattan manatti gaafa galtan macaafa seenaa baraa boqonnaa 20 macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 guutummaa isaa dubbifadhaa. Saba Israa'el kan bulchaa ture mootii tokko ture. Maqaan mootii kanaa Yooshaafeet nama jedhama. Yeroo sana immoo ilaaltuun tokko ture. Yahaazi'eel kan jedhamu. Yahaazi'eel kun ilma Zakkaariyaas. Sabni sun yeroo isaan cinqii keessa turan ture. Maaliifi loltuu baay'een itti naanna'ee ture saba kanatti. Yeroo isaan rakkoo akkasii keessa jiranitti sagalee isaa ol fudhate ilmi Zakkaariyaas Yahaazi'eel kun mootii Israa'el Yooshaafeetiin akkas jedheen yaa mootii Waaqayyo akkana naan jedha. Irra deebi'a yaa mootii Waaqayyo akkana naan jedha.
Lolli kuni kan kooti. Lolli kuni kan kooti malee kan keessan miti. Hallelujah. Lolli kuni kan kooti, hin sodaatina. Lolli kuni kan kooti, baay'ina loltuu isin marsee jiru ilaaltanii hin sodaatina. Kategorii kiristaanota sadii ankaa'e kana keessatti namoonni maaliif gareen tokko selfish ta'an, maaliif gareen tokko immoo koraatti ta'an jennee warra lamaanii kana yoo ilaalle kategorii warra sadaffaa warra hubannaa hin qabneef ogummaa hin qabne kan isaanii haa hunda biraa. Isaan purpose jireenyaa waan isaan hin beekneef the cause is clear. Maanni ogummaadha hin qabani, hubannaa itti fudhateera, ogummaan itti fudhateera. Sagaleen Waaqayyoo immoo sabni hubannaa hin qabne maal ta'a? Galagalgale. Sabni koo ogummaa dhabuudhaan kan ka'e badeera jedhamee tokko. Garuu warra kana dhiibne warra lamaanitti wal deebee warra selfish yookiis koraaptii ta'anii bu'uurri isaa maddi isaa waa tokko. Innis maanni waa'ee yaaddooti. Xinnaaf guddaa hin qabu namni hin yaadda. Wallaalaadhaaf beekaa hin tuullaalee namni hin yaadda. Yaaddoorraan kan ka'etu namni selfish ta'a. Kanarraan kan ka'e namni yeroo hundumaa waa'ee isaa duwwaa yaada. Leebulitis way. Waaqayyo maal jechaa ni jira Yooshaafeetiin? Yaa Yooshaafeet isinis sabana hin sodaatinaa. Baay'ina isin rakkisaa keessanii ilaaltanii, baay'ina diina keessanii ilaaltanii hin sodaatinaa. Lolli kun kan keessan miti. Kan eenyuti? Kan kooti. Karaa kan biraa maal jira? Abbaan lolaa eenyu? Ana Waaqayyo abbaan lolaa malee isin miti. Dhimmi isaa kan dhimma kooti. Waa'een isaa waa'ee kooti. Warra kiristaanota silaan kaa'e keessaa selfish warri jedhamanii yeroo hundumaa waa'een waa'ee isaaniiti. Kanarraan kan ka'e wanti kiristaana selfish ta'e gadi qabu hin jiru. Irra deebiin dubbadha. Kiristaana ofittoo ta'e wanti gadi qabu hin jiru. Yoo waan barbaadan haala mijeessitaniif, yoo warqee lafa aftaniif, yoo raajii irratti raajii beekamaa raajii baay'ee utuu kadhatu argu, utuu taa'u argu, utuu adeemu argu, utuu dubbatu argu illee fiddanii yoo bukkee keessan wanti gadi qabu. You know why? Imagine this. Mee namoota tokko yaada. Nama ergaa dabarsu birallee taa'anii ganamaa galgala ergaa Waaqayyo warra maal naan jedha. Waa'ee eenyuti? Waa'ee isaanii. Waaqayyo warra waa'ee koo maal natti dubbata? Waaqayyo warra waa'ee koo maal jedha? Waa'ee sana Waaqa biraa eegu warra inni maal jedha? Isa booddee raajii sana biraa fixanii raajii biraa barbaachaa deemu. Kanaaf waldaan gad isaan hin qabu, raajiin gad isaan hin qabu, ergaan gad isaan hin qabu, lallabi gad isaan hin qabu, kadhannaan gad isaan hin qabu, akka jiranitti hafu. Imagine godhaan namoota meeqa bira argamu. Ergaa barbaachuuf ergaan inni kun immoo hiikaa ergaa immoo kan gallee jira. Ilaa Waaqayyo gooftaan maccaa kana argisiisaa barbaacha fi kanarraan kan ka'e aara galfatan, aara galfiin qaban. Isaanii Waaqayyo waa'ee koo maal jedha? Waaqayyo har'a maal naaf kenna? Waaqayyo har'a maal naaf qaba? Waaqayyo har'a maal natti dubbata? Innan isa biraa eegadhe meerre maaliif ture? Kan jedhudha malee waa'een Waaqayyo gara isaanii. Utuu isaan hin beekin kanaan qabamanii, kanaan golgamanii waa'ee Waaqayyo irraanfatu. Let me show you this. Mucummaa keessa jiru jechuudha. Warri akkasii mucaadha. Yoo jaarsa ta'anii baayoloojikaalii arrii baasanii dullooman iyyuu hafuuratti garuu mucummaa keessa darbuu hin danda'an. Isaanin kan goyoomsu yeroo hundumaa waa'ee isaaniiti. Sodaadha qabu. Sodaa horii ta'uu danda'a. Yaaddoo jireenyaa ta'uu danda'a. Yaaddoo hawaasaa ta'uu danda'a. Yaaddoo manaa ta'uu danda'a. Yeroo hundumaa waa'een waa'ee isaaniiti. Kanaaf maal godheen Waaqayyoon gammachiisa kan jedhu tasuma isaan biraa sarrasameetu maal Waaqayyo naaf godhe? Waaqayyo maal naaf godhe? Meerre kan inni naaf godhe? Maal naa gochuuf jira? Kanaaf iyyuu immoo karaa raajii abaluu warra maal natti dubbata?
dhuguma waaqayyo waaqa jiraataan isinitti maa namni liistii namaa galfatee nama ergaa dabarsu shanitti isa kanatti bilbilee akka fixeen immoo isa kanatti dabalu eeyyee kana kanaan ergaa darbeera asiin immoo addaan baafachuuf ansii bilbilee nama jedhu beekan warra akkasii homaan buufatan konferansii attamii keessa wal qalbiyyuu isa namoota warra kaaniif ta'e ilaalanii dinqifatanii galu malee dhugaa waaqayyo waaqa jiraataa isinitti maa waan tokko bu'aa isaaniif hin jiru maaliif beektu hariiroon isaanii waaqayyo gidduu hin jiru circle yookiis immoo maal jedhama ingiliffaanii round robin kan isaan taphatan achuma round robin achuma naannoo akkuma saba Israa'el distaansii Gibxii kan aan gidduu guyyaa 40 nama deemsisu naggaadonni Gibxii ka'anii kan aanii guyyaa 40tti galu isaan garuu akkasitti adeemu ta'e takka adeemanii as deddeebi'anii dandasaa adeemu ta'e ani beeku waggaa 40 isaan the same case is true namoonni warri akkasii bu'aa hin buusanii bu'aa sin argatanii eebba sin argatanii utuma naanna'anii ergaan utumatti dubbatu ergaan itti dubbatame sin raawwatu utuma itti raajame inni waaqa itti raaje sin raawwatu maaliif ammayyuu connected hin taane waaqayyo wajjin waa'ee miti waan ta'eef waa'ee isaanii waan ta'eef let me show you something namni tokko jira waa'ee waaqayyo kan ta'eef innis daawwat jedhama akkas jedhe faarsaa 108 daawwate hin galeef waa'ee waaqayyo maal itti dubbata waaqayyo maal naan jedha waaqayyo maal immoo naa gochuuf jira waaqayyo eebbi koo beeku gargaarsi koo beekee dhiiseeti waa'ee waaqayyo ta'uusaa gaafa galu akkas jedhe yaa lubbuu koo waaqayyo eebbisi ameen yaa lubbuu koo waaqayyo eebbisi amma utuu warra kaataagorii salfishiidhaaf deebisee isaan maal jedhu yaa waaqayyo lubbuu koo eebbisii turani amma waa'ee isaa miti rakkoon jiraates rakkoo sana kan balleessu lolli yoo jiraates lola sana kan lolu abbaan lolaa waaqayyo akka ta'e hin galeefi mallisaa maalodha waaqayyoon galateeffachuudha mallisaa maalodha waaqayyoon jajachuudha mallisaa maalodha fuula waaqayyoon dura deddeebi'uudha haleluuyaa yaa lubbuu koo waaqayyoon eebbisi me jedhame waa'een isaa waa'ee koo miti waa'een isaa waa'ee waaqayyooti yaa lubbuu koo sii ta'uu baatus rakkachuudhaa baatus mijaa'uudhaa baatus waaqayyoon eebbisi that is a sign of maturity mata dureen lallaba kooti galataan fuula waaqayyoo dura deddeebi'i galataan maal godhi galataan fuula waaqayyoo dura deddeebi'i kanaaf egaa warra kaataagorii lammataa warri koraapti ta'anis warri salfish ta'anis jireenya isaanii joorichaan eebba malee hawwiidhumaan yeroo fixanii warri kaataagorii sadaffaa ani sila kaa'e isin warri rikoordii kan online dhaggeeffattanis jala bureessitti maa kaataagorii inni sadaffaan immoo namoota warra parpasiin jireenyaa maal akka ta'e hin galleef hubannaan itti hir'ate kanarraan kan ka'e waaqayyoon beeku malee maqaasaa beeku malee waa'ee isaa beeku malee waaqayyo abbaan maal akka ta'e waan hin beekneef isaan kuni yoo barbaadanii waaqayyoon oolu yoo barbaadanii waaqayyotti kooru dhangootti kooru kiristaana ta'e akkamitti waaqayyotti kooru beektu namni waaqayyoon jaallate yaa lubbuu koo waaqayyoon eebbisi akka daawit jedhe galeefi waaqayyoof yeroo kenna namni waa'een isaa hin galleefi waaqayyoon fuudheetu jala kaa'eetu ofi waaqayyoon of ka'a jireenya isaa waaqayyo gararraa godha fedha isaa waaqayyo gararraa godha abdii isaa waaqayyo gararraa godha rakkoo isaa waaqayyo gararraa godha hir'uu isaa waaqayyo gararraa godha waan hundumaa waaqayyo gararraa godheetu waaqayyo isa ka'a jala ka'a yoo dhumallee waaqayyo biraa argatee waa barbaade wanti inni godhu yoo jiraate akka sanyii amma biyya Itoophiyaa keessaa ta'aa jiru waan namaa fudhataniitu
yaa Waaqayyo waan gogolee irratti kadhatu. I have seen this. Maqaa dirjitii amantii dha'uu hin barbaadu garuu dirjitii amantaa argeeraan biyya namaa fudhatanii biyya keenya godhanii warra kadhatan qabeenya namaa fudhatanii qabeenya keenya godhanii warra kadhatan. Mucaa madurbaa bareedduu argee yaa Waaqayyo kanaa dhaqnaa godhanii naa godhanii kadhatu. Akkasumatti dubbiin isaa balleessu kun. Waan gaarii tokko argee kun maqaa Yesuusiin kan ku'aa ta'u akkasumatti dubbiin isaa. Biyyi maallanii iddoo argisiisu biyya gaarii tokko namni dhaqee itti galeedhaaf biyya itti galee sanatti immoo kan kooti biyya kana yaa Waaqayyo eebbisii naa kenni biyyi kun kan kooti no akkasumatti waan isa. Waaqayyo waan si barbaachisu beeka. Ati Waaqayyo wajjiniin hariiroo qabaatu malee wanta si barbaachisu irraa tokkoyyuu sitti hin dabalatu sagalee Waaqayyo. Kanaaf warri akkasii maal godhu Waaqayyoon nan jaalladha garuu Waaqayyoon waaqessuuf yeroo qabu sun jedhu. Isaan kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Yeroo isaanii kan eenyuti? Kan Waaqayyo. Horii isaanii kan eenyuti? Kan Waaqayyo. Qabeenya isaanii kan eenyuti? Kan Waaqayyo. Turuu isaanii hojjetan kan eenyuti? Kan Waaqayyo. Egereen isaanii eenyu akka jira? Waaqayyo akka jira. Fiichariin jireenya isaanii jiru kana Waaqayyo akka jira. Garuu yoon yeroo qabaadhee Waaqayyoon nageen waaqessa. Waaqayyoon waaqessuun galataan fuula Waaqa dura deebi'uun immoo yeroo haalli mijaa'ee dhaqanii waldaa keessa taa'udha. Kana miti galataan fuula Waaqayyoo dura deebi'u jechuun akkasumatti. Galataan fuula Waaqa dura deebi'u utuu makiinaa ooftuu galataan fuula Waaqa dura deebi'uu hin dandeessu. Utuu haasaa adeemtu galataan fuula Waaqa dura deebi'uu hin dandeessu. Afaan kee dhugamtee wanti gaarii duwwaan Waaqayyo wanti jaallatu afaan kee keessaa duwwaa akka ba'u gochuudhaan wanta Waaqayyoof hin taane afaan kee keessaa akka hin baane fiiltar gochuudhaan galataan fuula Waaqa dura deebi'aa jirti. Lafa wacaa keessa lafa gabaa keessa dhaabattee internal meditate gochuudhaan Waaqayyoon fuuldura deddeebi'uu hin dandeessa. Waldaa keessa taa'uu Waaqayyo waaqessu. Yookiis immoo akka barbaadetti jiraannee sabbatuma dhufee seexaniifachuu miti. Waaqayyo si galateeffadhanii faarsaa galataa faarfachuu miti. Waaqayyo galataan fuula Waaqa dura deddeebi'u. Kana jechuun maal jechuudha? Walumaa galasaa lubbuun kee Waaqayyoon gammachiisuu danda'u qabdi. Yaa lubbuu koo Waaqayyoon eebbisi. Lubbuun kee, keessi kee, jireenyi kee, hafuurri kee, hojiin kee gaarummaa Waaqayyoo labsuu danda'u qaba. Ameen. Kanaaf jireenya Waaqayyoo keessatti namni of argee namni waa'ee Waaqayyoo galee fi akkuma raajiin Waaqayyoo mooticha Yooshaafeetiin lolli kun kan keessan miti kan kooti jedhee yonna hir'oon jiraate hir'oon suni abbaa qaba ani kan Waaqayyoo waan hin ta'eef obboleessi keenya tokko walitti nan yaadadha yeroo garbichichi gooftaa isaa wajjiniin waliin qabeenya lakkaa'atu qabeenya caalaa qaaba itti himoo mootichi gaafa jalqabu maa jedhani qabeenyaa koo lakkaa'u gaafa jalqabu atumtii tokko qabeenyaa koo jedhee jettee akkasuma dubbiinsa ati iyyuu kan Waaqayyooti egereen kee kan Waaqayyooti jireenyi kee fiichariin kee Waaqayyo akka jira ati waan si yaaddeessu qabu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo maal jedhaa? Filippisius boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irraa yoo dubbistanii waanuma tokkotti iyyuu hin qabaminaa kadhataaf galataan fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa malee waanuma tokkotti iyyuu hin qabaminaa. Kana jechuun waanuma tokkotti iyyuu hin qabaminaa jechuun kun waan tokko iyyuu isin hin barbaachisu jechuu miti. Wanta isinitti qabamuudhaaf pilaanii baafatan suni Waaqayyo warra dursee qabeera jechuudha malee. Ati galataan fuula Waaqayyoo dura deddeebi'i wanti sitti hir'atu hin jiru jechuudha. Baay'ina rakkoo kee ilaaltee amma isaanii baay'ina diinaa ilaalaniitu naani Waaqayyo immoo ergaa fideefi hin sodaatinaa baay'ina loltuu ilaaltan. Ati immoo har'a loltuu kan ta'e rakkoo ta'uu danda'a, waraansa ta'uu danda'a, dhabiinsa ta'uu danda'a, sii guutuu dhiidhuu danda'a. Kan sii guutuu Waaqayyo galataan fuula Waaqayyoo dura deddeebi'i malee hir'uu kee ilaalee.
isa sii raawwanne hin laalin isa sii raawwachuu danda'u Waaqayyo guddicha fuuldura galataan deddeebi'i malee. Akkas jedhama Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 15 dubbisee egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof in dhiyeessina. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 15 dubbise aarsaa galataa Waaqayyoof hin dhiyeessina. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaa fi wanta afaan keenya keessaa ba'uudha. Hamaan afaan kee keessaa hin ba'u gaarummaa Waaqayyoo ba'a. Gongummii dhiiftee galata jalqabda. Anamoo dhiiftee Waaqayyoo jechuu jalqabda. Yeroo kana maalummaa Waaqayyoo beeksisuu keetii galata Waaqayyoo laachuu kee mul'ista. Galanni Waaqayyoo fayyada. Kanaaf mee wanta sadii waan isa argisiisa. Number 1 galanni Waaqayyoof ulfina kennuudha. Galanni dhugaa Waaqayyoof maal godhu? Ulfina kennuudha. Waaqayyoof ulfina kennuun immoo kompeer godhaa kategorii sadaffaa silaatiin deebi'a. Namni wanta hundumaa Waaqayyo gararraa godhu Waaqayyo ulfina kennaa jira. Ulfina kennaa jiru. Al tokko nan yaadadha biyyatti kun gurbaa tokko jira baay'ee qoosa haa ta'u malee qoosaa isaa keessa waan baay'ee irra bare. Qoosaa hedduu ta'e kan inni qoosu. Gaaf tokko mana gurbaa tokko galgala kadhannaadhaan danne. Kadhannaa galgala beektu miti sadaqaa mana namaatti kadhannaa danne. Gurbaanii Waaqayyo biraa waa eeguudhaaf fi bakka mana isaa shan godhee bareechee tajaajiltoota waammateetu nu eege. Gaafa dhannu laastikii bareedduu tokko lafa afee jira haaraadha. Guyyaa masaa deefuu lafa afee. Biyya keenya immoo beektu aspaaltiin hin jiru dhoqqeedha bokkaan immoo roobira gaafa bokkaan roobu immoo manni hin badu. Akka bokkaan roobe gurbaa inni qoosu kun immoo na bukkee jira lafa taanee ol jenne. Gurbaan abbaan manaa laastikii reefuu lafa buusee gaafa dannee ol jennu gaafa naqee macaq bari laastikii dhoqqee kooti jedhu jedha. Akka waan isarree jedhe ammas gaafa na jedhu jedha. Ani nagarra gurbicha argeera. Booddee gurbaanii Belachew naa jedhaan dhiyeennaan maaloo waaqa isaarra na jedhinnaan nannee maali jee waaqa isaarra na jedhinnaan jee laastikii xiqqoo qabaa maali jee gurbicha laannaan jedhu gurbaan immoo ammas jedhamoo silaa caalaa ta'e silaa hin dhiphata maalaa beekamitti akka jettaa jedhanii akkamitti hin jedhu uturii inni miila lafaa kaasee laastikii keessa ejjetuuni akka inni si godhu agartee of agartee taa'ee waaqa sitti ta'e laastikiin kee inni namichi hubannaa isaatti gaa sagalee Waaqayyo maal beektu የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳበራላቸው የዚህ ዓለም ገዢ አሰወረባቸው። gara warra Qorontos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 boqonnaan isaas 4 lakkoofsaas 4 gara warra Qorontos lammaffaa ifni wangeela kanaa akka isaaniif hin ifneef abbaan biyya lafaa kanaa ija hafuura isaanii itti jaamse. Wanta isin immoo hubannaatiin dhufnee malee gurbaan kuni laastikiin kuni simply maappii xinnoo dhumaanii akkasuma moop godhanii xaraguu irraa ba'a. Jaallatee immoo lafa hafe nuti nuuf hin jenneen. Amma inni utuu gurbaan sun qoosaa isaa keessa dafee kana akka inni waaqatti ta'e akka inni waan gararraa godhee laastikiin sun isa qabee jiru itti argisiisuudhaaf baate lallabas kadhannaas faarfannaas hundumaa keessaa hirmaattuun ta'uuni. Namoota baay'ee jira hundumtuu irra ulaalanii inni immoo achi keessa isaati isa madaa'aa jiru. Qalbii iddoo ta'e gurbaan. Kristoos komadiyan gaarii maal jechuu barbaadetanii jireenya kee keessa tokko leessa koo har'a mee of ilaali baleetti koo har'a of ilaala maal laata Waaqayyo gararraa kan nuti maaltu Waaqayyo nutti caala laata garuu immoo beektu laata inni akka inni eebba keenya qabee jiru garuu immoo beektu laata inni jireenya keenya akka inni qabee jiru
Garuu moobeetu laata raajotaan baroottan darban keessa kan Waaqayyo sitti dubbate. Waaqayyo kanatu siif ta'a. Kan siif raawwadha. Kana bira geessa. Iddoo akkasii akka ta'e kan Waaqayyo sitti dubbate bira ga'u akka inni si dhowwe beektaadha. Har'a Waaqayyo hubannaa sana nuuf kenna. Har'a Waaqayyo hubannaa sana nuuf kenna. Galanni dhugaa Waaqayyoof ulfina kennuudha. Inni immoo fayyina fida. Ulfinni ati Waaqayyoof laattu immoo fayyina fida. Fayyina fiduuni mana Waaqayyoo keessa dhaabbattee yaa Waaqayyo na fayyisi. Fayyina fiduuni namni fayyina barbaadu utuma dhukkubsatu Waaqayyoon gaafa ulfeessu ulfinati Waaqayyoof laattu ulfinni Waaqayyoo suni we call it glory suni fayyina fida galanni Waaqayyo. Amen. Farsa Daawit irratti mee farsa Daawit boqonnaa 50 lakkoofsa 23 dubbisee darbaan sa'aatii kootti dhimma ba'uudhaaf. Farsa Daawit boqonnaa 50 lakkoofsa 23 warqabsa qabattan akkas jedha. Namni galata aarsaa godhee dhiyeessu irraan deebi'a. Namni maal ta'e? Namni galata aarsaa godhee Waaqayyoof dhiyeessu ulfina anaaf hin kenna. Waaqayyo jedha. Namni galata aarsaa godhee naaf dhiyeessu ulfina anaaf hin kenna. Isa karaasaa qajeelfatuttis fayyisuu koo nan argisiisa. Nama ulfina anaaf kennu karaasaa qajeelfata. Nama akkasitti immoo ani fayyisuu koo ittiin argisiisa. Kaleessa waa'ee Waaqayyoo faarfatta. Kaleessa waa'ee Waaqayyoo dhageessa. Waaqayyo immoo fayyisuudhaanii gaafanni si qaqqabu. Eebbaan gaafanni si bira ga'u amma immoo Waaqayyoon argita jechuudha. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Galanni dhugaanii maddee garaa kee irraa maddu. Balbala haaraa bana. Balbala cufame bana. Rakkisaa kee saaqa. Diina kee awwaala. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 irratti yaadattu waa'ee Phaawulosiif Sillaas. Mana hidhaa keessa dhaabbatanii utuu isaan kadhatanii hin jedhu. Mana hidhaa keessa dhaabbatanii utuu isaan falmatanii hin jedhu. Mana hidhaa keessa dhaabbatanii utuu isaan bukkutanii hin jedhu. Mana hidhaa keessa dhaabbatanii utuu maal godhu jedhu. Utuu Waaqayyoon galateeffatanii. Waa'een Waaqayyoo torban achaan dubbanneen ture. Complicated namaan galu. Akkamitti Waaqayyo kana godha? Waan hin jirrerraa zeeroo irraa fuudhee akkamitti kana godha? Akkamitti Waaqayyo iddoo kanaan nagaa kana booddee kundaa hin jedhine waa'een Waaqayyoo namaa hin galu isuma duwwaadhaa gala. Si biraa kan si barbaachisu galata barbaachisu Waaqayyo duwwaadhaaf kenna. Hundumaa kenneetu itti buleetti kenneetu hundumaa nuuf kenneetu waan tokko bifate maaloo galataan bifate isa nan bifate kan saati galati. Galanni kan Waaqayyooti. Galanni afaan kee keessaa hin bifate. Kiristiyaanni colleeni afaan isaa keessa galatatu burqa. Kiristiyaanni colleeni utuma argatus, utuma dhabuus, utuma itti qorruus, utuma darbatamuus, utuma waraanamuus galatatu burqa. Daawit yeroo qorametti akkas jedhe darbatamullee akka kufu darbatamee ture. Garuu Waaqayyotu na gargaare. Maaliifan darbatame jaan irratti kan deebaafannaa kun sidii galera ila darbatamullee akka kufutti darbatamee ture. Garuu Waaqayyotu na gargaare akka lafaa ka'utti. Kiristiyaanni hin galleefi utuun Waaqayyoo filamee jiru, utuun mootii ta'ee jiru, utuu Waaqayyo na dhibee jiru maaliifan darbatamee guunguma. Sidii galaa dubbinsaa ila jireenya kee keessatti obboleessa obboleettii koo utuun Waaqayyoon waaqessu, utuun akkas godhu, utuun isaa faarfadhu, utuun waa'ee Waaqayyoo dubbadhu, utuun Waaqayyoof birrii koo kennu, utuun Waaqayyoof yeroo koo kennu maaliif kun narra ga'e hin jedhin. Maaliif hin darbatame hin jenne. Darbatamuyyuu nan ka'e kan na gargaare immoo haleluuyaa Waaqayyo. Ameen. Darbatamullee akka kufutti darbatameen ture. Garuu Waaqayyotu na gargaara. Maaliif akkana keessa darbaa hin jedhini? Achi keessaa isa si baasu ilaali. Maaliif kun irra gahaa hin jedhini? Isa sirra ga'u keessaa harka isaa mirgaatiin, humna isaa sadhimaadhaan, ayyaana isaatiin gototee achi keessaa isa si baasu hunda Waaqayyoo ilaaliitii Waaqayyoon galateeffadhu. Galanni dhugaan masaraa seexanaa diiga. Galanni dhugaan diina kee irratti moo'icha kenna.
By the way, erga raajiin kuni macaafuma seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa iddamatti meesii deebisa. Erga raajiin kuni macaafa seenaa baraa boqonnaa isa lammaffaa boqonnaa digdamarraa isa isin jedhe. Maal jedhee dhaqee yaa mootii Waaqayyo gooftaan machaa akkana naan jedha lolli kuni kan eenyuti? Kan kooti malee kan keessan miti. Baay'ina loltuu laaltanii maal hin ta'inaa? Hin sodaatinaa erga jedhee jarri kun collee turan. እግዚአብሔርን ተናገረ እኔም ይሄንን ሰማሁ kan jedhu iddoo kanatti argi practically. Maal godhan beektu? Let me show you. Seenaa baraa boqonnaa 20 lakkoofsa 21 mee nama naa dubbisu. Macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21. Waan baay'ee ajaa'ibsiisu kan jarri kun godhan. Seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21. Jiddanii bilbila kana naannoo vaayibireetii godhaa jennaan. Eshi. Mee 20 tokko akka minaa dubbise. Boqonnaa 20 lakkoofsa 21. Kana booddee ganama obboloo gara teeqo'aa iddoo lafa onaa dhaquuf yommuu isaan ka'an Yooshaafet ka'ee dhaabatee isin warri Yihuudaa fi warri Yerusaalem keessa jiraattan mee dhagaa Waaqayyo gooftaa keessan amanadhaa. Inni jabaatu isa raajonni isa dubbatanis amma yommuu inni mo'atu jedhee isaanitti hin dubbate. Inni ergasii sabaa wajjin mari'atee faarfattoota uffata qulqullaa'aa fi miidhagaa uffatanii Waaqayyoon faarfatan tarree hin dhaabe. Isaan yommuu loltoonni lolatti ka'an dura bu'anii Waaqayyoon galateeffadhaa. Inni gaariidha. Gaarummaan isaas bara baraan hin jiraata jedhu turan. Ameen. Ameen. Ilaalaa. Ammana lola dhaqee mana miliitarii dhaqee loltu ta'ee hin beeku. Garuu seenaa lolaa viidiyoo isaas nagarraa namoonni gaafa odeessanis dookumentari fiilmii isaa agarree beeknamee namni waa'ee lolaa agartanii yookiin dhageessanii beekne jira. Biyya eessaatiitu lola kabaruudhaaf biyya eessaatiitu lola kiraaraaf biyya eessaatiitu lola masiinqoodhaaf lolli namni gaafa lolu meeshaa lolaa kaawwatee hundaa'u fuuldura loltuu kana deemu warra deemanii maanni maqaan isaa fanjii lafa keessaa barbaadu baasan dur erguuni akkas miti akkasi isaan garuu maal fuuldura loltuu fuuldura faarfattoota kwaayirii tarree dhaqeetu kabaroodhaa fi masiinqoo kiraara itti kenneetu Waaqayyo gaariidha gaarummaan isaa bara hamma baraatti jedhaniitu faarfachaa loltuu fuuldura bu'an. Hallelujah. Galata itti dabalani, galata caalchisani, galata Waaqayyoof fidani, Waaqayyoon ulfeessani, Waaqayyo isaaniitiin isaanitti mul'isani. Sagalee Waaqayyo akka jedha. Kiristoos Yesuus maal jedhu? Whatsoever word you speak it out, it shall come to pass. Yeroo dubbattu waan barbaadde fakkii keessa ati jettu qilleensa kana ta'a. Lubbuu qaba sagalee. Kanaaf sagalee Waaqayyo maal jedha? Arraba keerraa du'aaf jireenyatu jira. Gaarummaa Waaqayyoo, guddina Waaqayyoo, jabina Waaqayyoo, gaarummaa isaa hin labsani. Gaarummaan isaa immoo dhuma hin qabu. Baraa hamma baraatti aniitu diina isaanii fuuldura labsaa adeeman. Yeroo isaan akkas godhan sagalee Waaqayyoo manatti gaafa galtanii macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 guutummaa isaa dubbifadhaa. Moo'ittiin isaanii hin kukkufa ture. Rasaasaan mo'an miti.
baay'ina loltuu isaaniitiin mo'an miti. Jabina isaaniitiin mo'an miti. Ogummaa isaaniitiin mo'an miti. Abshaalummaa isaaniitiin mo'an miti. Galata Waaqayyootti galchuudhaan ulfina Waaqayyoo waan hundumaa gararraa gochuudhaanitu Waaqayyootti amanan. እግዚአብሔርን ተናገረ እነሱም የእግዚአብሔርን ቃል ሰሙ። ሀር ሰገሌ Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo maal jechaa jira? Galataanaaf dhiyeessi mo'ichi kan keeti. Galataanaaf dhiyeessi fayyinni kan keeti. Galataanaaf dhiyeessi balballi si coome hin banama. Galataanaaf dhiyeessi danqaraan si fuulduraa hin urra. Galanni Waaqayyoo fayyadu. Isa dhuma galanni mootummaa Waaqayyoo babal'isa. Wasanin yaasafaa. Mootummaan Waaqayyoo akka inni itti bal'atu warra galataa gidduu taa'anii. Dhuga ba'umsaa dubartii tokko nan yaadadha yeroo completely seexana taatee dubartii hojjechaa turte warraa jedhamu tokko maal jetti kiristaana tokko barbaadee deebi'anii dhufanii Yesuusin jedhanii homaayyuu nu godhate. Paawurii qabanitti. Afaanuma maqaa Yesuus jedhu malee paawurii qabanitti. Garuu itti kiristaanonni garaa isaaniirraa rakkoo keessattuu jiranii Waaqayyoon ol fuudhanii gaafa galateeffatanii nu gubaa'etti. Dhaabbachuun dandeenyu itti. Gubaa'ee warra galata Waaqayyoof dhiyeessanii garaa isaaniirraa gungummii malee Waaqayyoo galata dhiyeessanii isaan gidduu dhaabbachuu dadhabne. Piraktikaal isaa agartuutiin gaal tokko boleessi dabaqaleen waa tokko na argisiise. Ijoollee shishifidha. Surraab isaanii ciccitee jira biyyatti. Inni yaada faarfannaa. Hin faarfatu akka ta'u ilaallee maal naan jedha. Ilaa agartaa ijoolleen waan uffatan hin qabanii garuu akkanaatti Waaqayyoon galateeffatan naan jedhe. Waan tokko irraa baradhe. Nuti waan hundumaa qabnaa Waaqayyoon galateeffachuu daganna. Namoonni waan hundumaa hin qabne garuu Waaqayyoon haa qaban beekanii garaa isaaniirraa Waaqayyoon galateeffatu. Warra akkasitti garaan Waaqayyoo attam gammadame jechuudha. Waaqayyoo bal'ina sana dhufe. Kanaaf galanni dhugaa galanni purposeful ta'e galanni waa'ee isaa utuu hin taane waa'ee Waaqayyoo dura buusuu mootummaa Waaqayyoo bal'isa. Ameen. Sila maal hin jedhe hojii ergamootaa boqonnaa 16 meegaaf manatti galtanii dhufadhaa warra qabsa qabatan. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 irratti Phaawulosiif Siilaaas maayidhaa keessa ta'anii utuu faarfachaa jiranii maal ta'e jedhe manni dhaabaname inni mee isa dhiyeenya waan biraas argisiisa. Lubbuu haaraan isin dabalamee ragaafas. Lubbuu haaraan gooftaa fudhate. Garuu waan ta'e isin yeroo baay'ee dubbanna waa'ee isaanii Phaawulosiif Siilaaas maal ta'an jedhu. Utuu isaan faarfatanii manni dhaabaname namni nama faarfamuuranii jedhamu. Warra faarfatan turre jedhamu. Haala yeroo keessa jiran sana keessatti faarfannaa miti waa'ee Waaqayyoo dhaga'uu warra barbaadan turan natti hin fakkaatu. Kaataagorii kiristaanota sadii silaa sanatti yoo isin deebise warra sadaffaa warra parpasiin jireenyaa hin galleef purpose driven life jiraachuu warra hin dandeenye waa'ee isaaniiti malee waa'ee Waaqayyoo warra hin taane Waaqayyo akkamitti kanarraan ga'ee yeroo isaanitti guunguman ture. Jarri kun gaafa hidhaman waa balleessanii miti. Hatanii hidhaman miti. Nama arrabsanii hidhaman miti. Seera dabarsanii hidhaman miti. Waa balleessanii hidhaman miti. Gaarummaa hojjetanii hidhaman. Waan gaarii hojjetanii hidhaman. Dubartii afur seexanaa qabdu keessaa seexana baasuudhaanitu inkamii namoota warra dubartittiitti gargaaramanii jalaa balleessan. Kanarraan jarri kun himatan taanitti dhiyeessanii hidhamanii. Hidhamuu isaanii dura garuu waa tokkotu ture. Maal ta'ameetu jedhu kun tumanii caccabsamanii dhiiga duwwaa ta'anii madaaniitu mana hidhaa dhaqan. Isa duwwaa miti. Namni madaa'ee teeppii barbaadu first aid barbaadu asii fasanii namni isa duwwaa miti. Miilli isaanii mukatti hidhamee sansalataan harki isaanii iddoo biraatti hidhameetu hidhaa harki isaanii lachus miilli isaanii hidhameera nama faarfatu miti. Hallelujah. Amen. Abeetiyaa Waaqayyo, abeetiyaa humna Waaqayyo, abeetiyaa hubannaan gaafa namaa dhufu akkamitti waa'een Waaqayyo akka namaa galu. Jarri kun mucummaa keessaa ba'aniiru. Galataan fuuldura Waaqayyo dhaabbachuu jechuun akkasi. Yeroottis yeroo malee Waaqayyoon galateeffachuu danda'u jechuudha. Yeroottis yeroo malee ulfina Waaqayyoo agarsiisu jechuudha. Yeroottis yeroo malee Waaqayyoon gammachiisu
diina gammachiisanii Waaqayyoon gammachiisuu danda'u jechuudha. Jarri kun madaa keessa utuu jiranii, hidhaa keessa utuu jiranii, haala faarfannaadhaaf mijaa'e keessa utuu hin jiraatinitu ol utaalanii Waaqayyoon hin faarfatu turani. Utuu isaanii faarfatanii manni hidhaa hin baname. Balballi mana hidhaa hin baname. Hidhaan nan isaaniitti hin ciccite. Fuuncaa sibiilaa isa Amaariffaan sansalata jedhamutu faarfannaadhaan cite. Galata Waaqayyootiin sansalati cite. Hidhaatii hiikame. Mana balbala mana hidhaan baname. By the way, ani gaafan jalqaba balbala gaafa sintiratan sensor nama godhee motion sensor balbala badu gaafa darbu oo jaratti kuni hojii ati mootaa boqonnaa kudha jaarraa hatte jedhe. Amma sensori dhuguma immoo teknooloojiin kun achirraa waan dhufetti fakkaata. Balbalatti gaafatan sensori si godhee banama. Haleluuyaa. Hafuurri Waaqayyoo sensori godhee amiin. Isaanii jalqaba hidhaan isaanirraa baname isa booddee hafuurri qulqulluun hundi Waaqayyoo sensitiivitii jalqabe sensor gochuu jalqabe itti adeemu balballi hin banama. Warri immoo isaanii eeguudhaaf dhaabbatanii hidhaa keessa utuu jiranii madaa'anii utuu jiranii hunda qabaatanii utuu isaanii hin jiraatin lafa isaan humna hin qabnetti lafa isaan eeganitti of ajjeesuu billaa fudhatanii warra maaliif madaa keessa ba'aa jiru. Boleessitoon agartaa nuti kunuun as jirra hamaa ofirratti hin yaadinii ni nuti maan goone nuti nama ajjeesu miti nuti nama balleessu miti lubbuu dabalanna malee lubbuu arganiinaa keessaa hidhaa seetanaa keessaa baafna malee warra balleessan miti. Namichi isaaniin eegu gooftaa fudhatee darbanii Waaqayyoo. Gooftaa fudhachuun waa miti isaaniin simateetu sila isaaniin eegaa amma immoo isaaniin tajaajila madaa isaanii irraa dhiqotti ka'e galanni Waaqayyoo fayyadamu. Maal jechuun barbaade yeroottis yeroo malee fuula Waaqayyoo dura ture. Yeroottis yeroo malee ulfina Waaqayyoo mul'ise. Yeroottis yeroo malee galataan fuula Waaqayyoo deddeebi'a. Jireenya keetiin Waaqayyoo galateeffadhu. Yeroo keetiin Waaqayyoo galateeffadhu. Yeroo keetiin Waaqayyoo galateeffadhu. Hunda keetiin Waaqayyoo galateeffadhu. Qabeenya keetiin Waaqayyoo galateeffadhu. Homtuu sitti hir'atu. Ati hir'uu kee dhaaltee Waaqayyoo galateeffachuu hin dhiisini. Ati hir'uu callaalini ija kee isa hir'uu gochuu danda'u Waaqayyoo irra kaa'i. Waaqayyoo hir'uu kee gootu. Ati baroottan darban keessatti isa siif hin mijoofne isa siif hin taane ilaaltee humna keetiin fiiddee wanta sana cuqqaaltu sitti hin fakkaatin qaan har'a biyya lafaa keessa sirra naanna'ee jiru dhuguma Waaqayyo Waaqa jiraataa sitti hima cuqqaaltee hin dandeessu Waaqayyo yoo siif cuqqaale malee hir'uu kee ati guuttee hin dandeessu sa'aatii itti mormaa dafqita dafqa kee hormatu nyaata ofumaatti fiiddee as fiidda qabeenya kee hormatu nyaata ofumaa dhamaata hammam akka jiraattu hin beektu yaadadhaa warra dheengaddaa torban sadii dura Itoophiyaatti lafaa ka'anii within less than 10 minutes biyya lafaa kanarraa warra godaanan yaadadhaa. Tarii maaltu beeka isaanii gaafa sana har'a yeroo qabnu waldaa dhaquudhaaf jaayiluudha kaleessa dheengadda. Jaalala deebi'anii gara waldaa dhaquu hin danda'an kan isaanii raawwate. Egereen kee Waaqayyo kan qulqulleessu. Ameen. Jireenyi kee Waaqayyo kan qulqulleessu. Ameen. Asii fachiin fiigee waa'ee kee waa'ee Waaqayyooti. Waa'ee Waaqayyooti dursa gaafa laattu waa'een kee furmaata argata. Kanaaf sagaleen Waaqayyo duraan dursaatii isa olii isa kan Waaqarraatti yaada keessanidha. Lafarra maal ta'a? Itti siif dabalama. Sagaleen Waaqayyo kana jedhu amanamaadha. Ameen. Ol kaanii Waaqayyo kana.